السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردتوتا يوتيوب شاعنا لحليمة أوروتو ويلكم الشمع ركفوني وردتوتا كيا بك مجرتن التين جاه رحمن ربي كدومان كمني سنبرا حاجراتو ألاف بيكيسا تيكا قدا وصون جن هند كيسانو نجين كيا سناكا كبو إيجا وردتوتا كيا وروني يوتيوب شانل جيها كأما نجاب جويسا ترتل لايك شيرين سبسكرايبين كدتوما قدن كيسان تجاهتا وسيبين جدا أما اللي لايك شيرين indagatina najajjabeessu komantiin ammallee jabaadhaa itti fufaa naaf jiraadhaa waggaa kuma harki keessan fayyaa haa argatu namni nama jabeessuun jajjabina ofiitii fi osoo nama hin tuffanne nama jajjabeessuun guddinuma ofiitiifuu rabbiin hunda keessanuu sadarkaa guddinaa isinii haa kennu. isin hunduu bakka yaaddan gayaa waan hajamtan hunda rabbiin ittiin isin haa ga'u isinin jedha. Hordoftoota kiyya warroonni haarawaa taatan asumaan gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuu subscribe like share gochuun na jajjabeessaa. Haamilee naaf ta'an jajjabeessuun keessan immoo anaaf haamileedha akka waan beeku itti dalagu na taasisa. Eegas waan ofii fayyadamu viidiyoo akka gadhiisuu gorsa ta'ee ammallee dibata harka keenyaa ta'ee ka fuula keenyaa ta'ee wanta mana keessatti uumamaan argamu jechuudha. Waan farmaas irraa binnu osoo hin taane waan uumamaan mana keessatti argamu akkasuma qaama keenyallee miidhaa irraan hin geenye ka keemikaala adda addaa hin qabne waan uumamaan mana keessatti argamu jechuudha. Wanta nyaataafuu fayyadaman jechuudha. Isa san fuula keenya yeroo maraa daqiiqaa 30 kenninee fuula keenyaaf dibannee bifa nushifini nahu bifa nugurraachatu akkasuma nurraa balleessuuf gahee guddaa qaba. Wantoonni mana keessatti argaman akka faarmaasii kireemii garagaraa keemikaala garagaraa qabaatee fuula keenya miidhaa irraan hin ga'u yoo saniif nutti bareedaa yeroo dibannu achi yoo ka'e immoo fuula keenya irraan miidhaa gayaa jechuudha. Akkuma san ka fuula keenya yoo miidhaa nurraan hin geenye wantoota uumama mana keessatti argamuudha itti fayyadamneetini qaama keenyallee osoo miidhamne jijjiiraan fuula keenyallee gammachuu ka meekaappii caalaa bareeduudha jechuudha. Wanti uumama mana keessatti itti fayyadamnu namni itti fayyadamee arganii beekaa jechuudha. Baay'ee waan jijjiirama qabuudha, baay'ee waan nama gammachiisuudha jechuudha. Fuula kiyyarraa miidhaa gahaa shifiniinaa natti fidaa waan biraa dhibee natti fidaa jennee hin shakkinu jechuudha. Wanta uumama mana keessatti argamu fuula keenya saamunaa urgaa'u akka hin dhiqanneen yoomuu isinii dhaama. Saamunaa fuulii urgaa'u akka fuula keessan hin fayyadamne saamunaa fuuliin urguufne osoo ta'e filatamaadha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuun miseensa YouTube channel kiyyaa ta'aa isinin jedha affeera kiyya. Egaa naaf jiraadha ammallee amma gamanumaan viidiyoo kan kee maal qabattee dhufte jechuun keessan viidiyoon kee kan qabadhee dhufe wanta fuula dibannu uumama mana keenya keessatti argamu akkuma isiniin jedhe tokkoffaan isa kana zabaadii jechuudha. Zabaadii namni hin beekne hin jiru. Afaan biyya keenyatti itittuudha jedhama. Zabaadii kana maankaa tokkotti naqannaa waan gisee tokko itti fayyadamu jechuudha. Yoo nutti mijaa'e guyyaa guyyaan itti fayyadamuu dandeenya. Yoo nutti mijaa'e immoo torbaaniin fuula keenya saamunaan dhiqannee goggoifannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maankaa tokko waan gisee tokkoof nu ga'u jechuudha. Maankaa tokko bismillah. Zabaadii maankaa tokko. Inni kun immoo daakuu boqqolloo yookaan afaan arabaatiin nashaa jedhama. Isiniin mul'ata jedheetiin yaada. Daakuu boqqolloo yookaan nashaa. Isinitti mul'ata kun daakuu boqqolloo. Isa kana jechuudha. Isa kanallee maankaa tokkotti naqannaa fuula keenyaaf ka faayidaa nu qabu jechuudha. Fuula keenya diimessuu gahee guddaa qabaa jechuudha. Yoomuu ani ka isinii dhaamu akka kiyyatti isin mirga keessanii waan barbaadanitti fayyadamuu ni dandeettanii. Garuu warroonni suuqirraa faarmaasirraa waan adda addaa guurtanii faayidaa irraa dhabdan isa kanatu filatamaadha. Viidiyoo kee jala seenaa ilaala. Bunarraa wanta dibatan daa'imarraa waa hedduu viidiyoo hojjedheetiin jira. Viidiyoo kee jala seenaa gaddeemati ilaalaa irraa fayyadama isiniin jedha. Egaa lammaffaan daakuu boqqolloo daakuu
Ugaannashaan maankaa tokko haala kanaan itti dabalanna. waa lama waa sadii sadaffaan maal yoo ta'u loomii yookaan leemuuna afaan ingiliffaati. Afaan arabaatillee afaan keenyallee loomii ma jedhama. Loomii afaan biraan beeku jechuudha. Afaan kana sadiin leemuuna leemuun loomii waa sadii kana qofa beekaa jechuudha. Kanarra afaan biraan beeku. loomii gimmaasha itti fayyadamna. Gimmaasha cuufnee itti fayyadamna jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa wantoonni mana keessatti uumaman argatan fuula keenya baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Abbaan barbaade meekappii kireemii garaagaraa farmasa irraa itti fayyadamuu ni danda'a. Suni mirga keessanii. Walaakin ka isa caalu garuu wanta uumaman mana keenya keessatti argamudha. Ka fuula keenyallee miidhaa nurraan hin geenne, ka fuula keenyallee yoo dibanne jijjiirama qabu jechuudha. Kireemiin garaagaraa farmaasii irraa gurguramu kun uummata akka jijjiirama illee qabu. Suni akka isinitti toletti garuu ka kana caalu hin jirre jechuudha. Akka kireemii mana keenya keessatti uumamaan jiru kan hojjetamu kana ka caala hin jiru jechuudha. Osoo hafeetanillee kireemii farmaasii guurtanii dibattanii osoo hafeetanillee meekaappii bittanii dibattanii wanni kana caala hin jiru jechuudha. Fuulli keenya yoomuu akka nama meekaappii dibatee bareedaa jechuudha. Faalziinii dibannee jennaan halas yoom fuulli keenya miidhagaadha. Wanta kana immoo torbaan jijjiirree itti yoo fayyadamne baay'ee bu'aa guddaa qaba. Baay'ee yoom fuulli keenya hiriyaan nutti dhuftee keessummaan nutti dhufee abbaan fedhe yoo nutti dhufe fuulli keenya ganaa meekaappii dibadhaa jechuudha. Hin saalfachiisu jechuudha abadan. Ammallee namoonni biyya alaa jiru kun jechuudha. Hiriyaan keenya viidiyoo nu ilaaluu barbaada. Abbaan mana keenya viidiyoo nu ilaaluu barbaada. Firri keenya viidiyoo nu ilaaluu barbaada. Wayii meekaappiin dibannee yookaan na ilaalamaan naan jedhanii jennee gana saalfachuu hin deemu. Masalaa madaamiin mana keessa dalan kun waan namni dibatu kana hin feetu jechuudha. Wantoota meekaappii garaagaraa namni dibatu kan isiin fira ofiitiif yookaan abbaa warraa ofiitiif yookaan maatii ofiitiif dibatti isiin hin jettu. Maaliif abbaa manaa kiyyatti of agarsiisuu dibatti isiin jetti. Walaakin waan akkana kanaa yoo fayyadamte irra caaladha jechuudha. Meekaappiillee ganaa yeroo sirraa fudhataa jechuudha. Osoo dibattee osoo madaamis dhiiftee dibattee jechuudha. Akka takkaan dhabamtu abbaan dhibba hin jirti hin jedhu garuu ani jaalattu jechuudha. Garuu takkaan dhabamtu jechuudha. Irra caalaan isii ta'aa hin jiru jechuudha. Yookiin parsantii dhibba keessaa yookiin parsantii 5 yoo nama gaarii taate jechuudha. Yeroo kanatti madaamiin dibadhu tolfadhu siin jettu garuu irra caalaan isii kan inaaftudha jechuudha. Isiin maal rakkattaree abbaan manaa kee viidiyoos ilaaluu baate isiin kasi beektuu sarratanya malee sarratanyaan dibattiin tolfatti siin jettu. Maaliif waan akkanaa kanan fedhanii yeroo irrubaaf deemtan waan akkanaa kan isinu kun waan birrii 5 waan birrii 3 kana bittanii ni fayyadamtanii jechuudha. Kun uumama mana keessatti fayyadamudha. Torbaan jechuudha. Yoo fayyadamte fuulli kee akkana meekaappii dibatee itti miidhagaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa kun haala kanaan qopheeffadhee jira. Daakuu boqqoolloo, loomii, zabaadii akkuma isinitti agarsiisetti zabaadii. Egaa isa kana jechuudha. Sirriitti isin mul'ata jedhanii yaada hordoftoota kiyyaa. Waa sadiin kana haala kanaan fuula keessan eegisaan dhiqattaniin booda
dibattanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan sirriitti masaaja gootanii sukkuumtanii masaaja gootanii dibattanii jechuudha. Wantoota uumamaan mana keenya keessatti argamu. Eega daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 25 afur tursiistaniin booda immoo bishaan qulqulluun dhiqattanii eegasiin booda immoo faalsiinii dibattanii yaassadaan waaw akka ajaa'ibaa kana bareedaa jechuudha. Fuulli keessan hin gurraachatu, hin shontoratu akka jaartii jechuudha. Zeemara haala kanaan itti fayyadamtanii dibattanii jechuudha. Sirriitti sukkuumtanii dibanna daqiiqaa 25 afur tursiisna. Argitanii kanaaf kan kuni kan dibatame jechuudha. Kun immoo kan dibatame jechuudha. Jijjiirama argisiisaa jechuudha. Hanga torbaan tokko fayyadamne fuulallee akkatti dibattanii ammallee morma kana jala dibattanii jechuudha. Saniin booda mi'a jechuudha. Dhibbaan dhibba jijjiirama qabaa jechuudha. Wanta kana barattanii jennaan wanta akka meekaappii funni isin yaaddanii hin jiru, kireemii funni isin yaaddanii hin jiru. Maaliif namni waa dimatu fuulli isaa akka miidhagu barbaada, fuulli isaa akka jijjiiramu barbaada, cimniyaan akka irraa badu barbaada, gurraachinni akka irraa badu barbaada. Miidhaguuf dibatame meekaappii sanillee kanaafuu wanta uumamaan keessatti argamu kana mimmiine ka qaama namaa miine jechuudha. Waan akkanaa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Waan akka pilaastikii waan akkana kanatti qopheeffadhaatii torbaan fayyadamaa yoo isinitti tole immoo guyyaa yeroo deemtan daqiiqaa 30 itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya har'aa kana fakkaata. Akka isinitti tolu abdii qaba. Irraa fayyadamaa laayik sheer gochuun dagatinaa. Horoonni haroon maatiin haa ta'uun dagatinaa. Miseensa YouTube channel kiyyaa ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bye. Nagaan na turaa hordoftoota kiyyaa. Nagaatti hanga viidiyoo biraatti walitti deebina.